Maqaan koo Jaal Duumessoon jedhama. Jajjabee leenjifamtoota jajjabee eebbaa marsaa barii bilisummaa jedhaman keessaa isa tokkodha. Ani guyyaa eebba koo gahuu kooti gammachuu guddaa fi firii bilisummaatu narraa calaqqisaa jira. Warreen nafaana leenji'an hundillee akkasuma dhaamsaanii waraana bilisummaa kallattii hundaan jiraniif qabu. Waraanni bilisummaa kallattii hundaa jiran dadhabbii tokko malee kutannoo obsaa fi murannoodhaan qabsoo Oromoo har'a gahe kana otoo duubatti hin deebisiin haga wareegama kaffaluutti akka duubatti hin deebine itti cimsee bilisummaa barbaadamtu kana uummata isaa fi ofii isaaf biyya isaa akka inni kabachiisu dhaamsa qaba. Akkasumas illee dhaamsaanii uummata Oromoof qabu. Uummanni Oromoo uummata jabaa fi uummata biyya isaa kabachiisuu danda'u ta'ee humna abbaa irreen waggaa meeqaaf kan garbummaa jala ture. Garbummaa kanaaf otoo harka hin kennin hagaadhaatti qabsoo isaa itti fufsiisaa fi ilma isaallee barsiifachaa itti fufsiisaa jiru kun qabsoo uummata Oromoo akka duubatti hin deebisne haga dhumaatti akka itti fufan dhaamsa koo isa guddaadha. Tole atis maqaa keetii erga. Ani maqaan koo Jaal Addunyaan jedhama. Ani guyyaa gammachuu keenyaa kana gahuu keenyaatiif guddaa kaadhimamtoota kanaafis ta'ee qeerroo fi qarree jiraniifis gammachuu guddaa isaanii yoo san gammachuu isaanii ibsachuudhaaf warra dhufan kanattis isaan wajjin ta'uudhaan baay'een gammada. Akkasumas immoo warra waliin eebbifamnu kana waliin gammachuu keenya kunoo agarsiifachaa jirra. Ammas immoo gara fuulduraatti hamma wareegama lubbuutti biyya keenya yookaan dachee keenya kana falmachuuf dachee Oromiyaa kana kuqobsaa murannoodhaan itti deemuudhaaf baay'ee hawwii gosa guddaadha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo immoo kanan dhaamu bakka jiranii bahaa lixatti kaabaa kibbatti otoo sanyiidhaan gosaan waliin qoodiin guutummaan keenya harka wal qabannee dachee Oromiyaa kan akka falmannu kanan jedhu. Ulfaata injifannoo bara qabsoo gaarii. Injifannoo kan uummata Oromoo.